Oduu gammachiisaa shaampiyoonni ispoortii Oromoo Iskandinaviyaa oduu gammachiisaa isiniif qabatee dhiyaateera. Akkuma kanaan duraa baroota lamaaf Oromoota biyya Sweedin keessa jiraatan feestivaalli shaampiyoonaa ispoortii Oromoo walitti fide kan walii hin beekne akka wal baran kan wal beekan ammoo walitti dhufuuni yaadaa fi dharraa walii akka bahan akkuma taasisaa turetti ammallee kunoo waggaa kanaaf dhufeeraa qophaa isiniin jedha feestivaalli ispoortii Oromoo Iskandinaviyaa. Gammachuu fi jaalala guddaan gaggeeffamaa kan ture feestivaalli ispoortii Oromoo biyya Sweedin bara kanallee marsaa sadeessoof haala mijaawaa fi hawwataa ta'een geggeessuuf qophii isaa xumuree jira. Feestivaalli ispoortii Oromoo Iskandinaviyaa baruma baraan qophii fi sadarkaa isaa guddisaa dhufeera. Bara kana kan baroota kaaniin adda isa godhu Sweedin qofa osoo hin ta'in biyya ollaa keenya kan taate Noorweey irrallee hirmaattonni kan dhufan ta'uun beekameera. Qabiyyeen qophii feestivaala yookiin jila ispoortii Oromoo Iskandinaviyaa kunillee kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa akkasuma fiigicha dabalatee dirree kubbaa miilaa mijaawaa taa'umsa gaarii qabuu fi daawwannaaf mijataa kan ta'e achuma magaalaa Stookholm irraa adoon fagaatiin qophaa'eera. Wayi kana qofaaree halkan bashannanaatis qophiilee akka agarsiisa filmii asaantii, agarsiisa uffata aadaa, walaloowwan dorgaa dorgee ichisii fi diraamaa yookiin tiyaatirri ni dhiyaata. Kanaafuu Oromoonni Sweedin keessa jiraatanillee ta'e kan ollaa isii jiraattan akka dhuftanii qooda Oromummaa keessan irraa fudhattan kabajaan affeeramtaneertani. Guyyaan feestivaalli ispoortii Oromoo Iskandinaviyaa kun itti adeemsifamu adoolessa yookiin Juulaay 7-8 bara 2017 iddoon kubbaan miilaa itti qophaa'u Tirisovaalen. Qophiin kun mukoo gannaa qorrii fi cabbii isiniin koomsaa turte isinirraa buqqisaatii irratti hirmaadha. Koree qindeessituu feestivaala ispoortii Oromoo Iskandinaviyaa.